Ayyana shamaa akkam jirtu hordoftoota tiyya guyyaa har'aa kana egaa kunoo appilikeeshinii bareedaa jedhamu tokkoon isiniif qabadheetti dhufe. Appilikeeshiniin kunis egaa faayidaan isaa wanta baay'eedhaaf oola jechuudha. Waan isin dhibu appilikeeshiniin kun iddoo suuraa tokkollee hin fudhatu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha, ammishee iddoo isin jalaatii hin qabattu, garuu baay'ee tokko isin fayyada jechuudha appilikeeshiniin kun. Amma fakkeenyaaf ani nama tokkootii fi waa'ee tokko yoo hin erguutii barbaade jechuudha. Wanta barreeffama qabatamaan ta'e tokko yoon erguuf itti barbaade hiriyaa koo keessa ta'u nama kamiif iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtanii kun barreeffama baay'ee dheeraadha jechuudha. Barreeffama kana dheeratu hunda isaayyuu jechuudha al takkaatti al tokkotti jechuudha hunda isaayyuu akka dookumantiitti erguu fi nan danda'a jechuudha. Kana qofaa miti faayidaan ishee. Amma fakkeenyaaf barreeffama hangana baay'atu kana keessaa jechuudha. Osoo kana hunda isaa kaasuu isin barbaachisin jechuudha. Wanta nama sanaaf erguutii barbaadan keessaa funaantanii kan isinitti tole, kan isin barbaachisu, kan nama sana barbaachisu wanta barbaadan funaantaniitu erguufii ni dandeessu jechuudha. Ani gaafa fakkeenyumaaf kanarratti isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Isin egaa weebsaayitii kam keessaa yoo ta'u, feesbuukii irraa ta'u, iddoo kamirraayyuu wanta barbaadan nama kamiif iyyuu koppii gootanii erguufii ni dandeessu. Haala dookumantii fakkaatuunis immoo wanta barbaadan sheerii gochuutiin ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan egaa hanga fedhe yoo dheeratu sheer gochuutiin ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo keessaa funaantanii wanta nama sanaaf ta'u yookiin immoo wanta isiniif tolu erguutii ni dandeessu jechuudha gabaabamatti. Kanaaf egaa hanga xumuraatti na waliin ta'aa isiniin jedha hordoftoota tiyya. Appilikeeshiniin kun egaa maqaan ishee Copy Bubble jedhamti jechuudha. Copy Bubble kana kan isin argattan Play Store keessattidha. Garuu kana appilikeeshinii kana wal fakkaatu appilikeeshinoonni baay'ee waan jiraniifi wal isin dha'uu waan danda'aniifi an liinkii isaa viidiyoo koo jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin galtanii haala salphaatiin daawunloodii godhachuutii ni dandeessu isiniin jedha. Akkasumas illee karaa telegiraama kiyyaa galtanii buufachuutii ni dandeessu isiniin jedha. Maqaan weebsaayitii kootii by the way elsa51.blogspot.com kan jedhu isa screen irratti argaa jirtan kanadha. Search gootanii nan karaa googlii na argattu jechuudha hordoftoota tiyya. Xiqqoo ishee gaasaa isinitti baay'isaa irra dhiifama. Appilikeeshinicha gaafa bantan jalqaba bifa kanaatiin isiniif bana jechuudha. Chaatti Copy Bubble kun egaa bifa kanaatiin erga isiniif bane gara harka mirgaatti akkana ni dabartu jechuudha. Achi booda click to enter kan jettu kana cuqaastu. Amma waan isin ajaa'ibu bifa kanaatiin dhumeeti jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu homaa waa tokko attaqaqamiinsa isinitti waan cimu hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha itti fayyadamni ishee. Kanaaf homaa waa tokko isin yaaddessuun isinin jedha. Akka appilikeeshinii kana keessa seentanii egaa enter jettanii nan bakka dhumeera jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Amma egaa wanti tokko koppii gochuuti yoo barbaadanii amma fakkeenyaaf kana hunda isaa koppii gochuuti yoo barbaade jechuudha. Sekeendota muraasaatii fi barreeffama barbaadu sana gadi qabuuti qofaadha jechuudha. Kanaaf egaa amma fakkeenyaaf gadi ergiin qabeen booda amma barbaadu ergiin kana hunda isaa diraagii godhee gadi fixe jechuudha. Kana hunda isaa al takkaatti koppiitii godhachuu nan danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf egaa wanta barbaadan akka irra koppii gootanii booda kunoo akkuma iddoo kanarratti argaa jirtanii koppii ka jettu kana isiniif fiddi koppii kana gootu jechuudha. Akkuma duriitti naawwaate tokko koppii gootanitti koppii gootu, garuu kan duriirraa adda godhu jechuudha. Yennaasi wayii tokko koppii gochaatii deemtanii kunoo akkuma addanatti agartan kana ifama kunoo ishee addanatti agartan kana jechuudha. Notification addanarraa isiniif kaa'atii deema jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii wanti an koppii godhe wayii lamatu as keessa jira jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtanii bifa dookumantiidhaan haala kanaan gannaaf tarreesseetii jira jechuudha. Amma wanta kana akkan koppii godheeni wanta kabraa immoo itti dabaluutii yoon barbaade jechuudha. Wanta barbaade itti dabaluutii nan danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta kana gidduu jiru qofaa koppii godhee nama sanaaf itti dabalee erguu yoon barbaade kunoo lafa na barbaachisu sana akkan xiqqoo ishee gadi qabeeni select and copy kan jettu jirti. Saanii booda innaan kana bifa kanaatiin koppii godhee kunoo ammas iddoon barbaadu koppii ergiin godhee booda kunoo iddoo kanarraa ofii isaatiin koppii isin gaafata. Koppii yeroo isin gootan maal gochaatii deema iddoo kanarratti 3 jedhee isiniif lakkaa'atii deema. 4 jechaa 5 jechaa akka barbaadanitti steepiidhaan gad darachuuti
ni dandeessu jechuudha. Kanaaf innaa isin koppii si'a 2-3-4 gochaati deemtanii inni isiniif lakkaa'aati kunoo addarratti koppii isiniif gochaati deema. Achi booda dhumarratti bifa dookumentii ta'eetiin gadi hunda isaayyuu isiniif tarreessa jechuudha. Achi booda gaa kunoo akkuma argaa jirtanii wanta kana hunda isaayyuu nama barbaadaniif sheerii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo kunoo multiple choice kan jettu ishee kana cuqaastu. Achi booda innaa isin kana cuqaastanii kunoo ishee kanarra cuqaastu amma immoo deebistanii achi booda kunoo innaa isin kana cuqaastanii akkuma addan irratti argaa jirtan kana hunda isaattiyyuu mallattoo raayitii isiniif godha jechuudha. Kana kan inni isiniif godhu haala ittiin isteeppii isin gaditti funaannattanii jechuudha. Wantoota isin fayyadanii 2-3 keessaatii funaannachuutii ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota tiyya. Akka kana gootaniin egaa kunoo iddoo kanarraa mallattoo sheerii jira jechuudha. Mallattoo sheerii kana innaa isin cuqaastanii kunoo gara nama barbaadanitti akkasiin sheerii gootanii fi isin gaafataa jechuudha. Kana gochuudhaaf yoo isin galaa jiru ta'e kunoo multiple choice kan jettu ishee kana cuqaastu innaa isin kana cuqaastanii kunoo amma immoo mallattoo raayitiidhaan dhuma kanarra ni jirti. Ishee kana innaa isin cuqaastanii kunoo hunda isaattiyyuu raayitii isiniif godha jechuudha. Achi booda kunoo gidduu kanarra immoo mallattoo sheerii ni jirti jechuudha. Baay'ee mul'achuu dhiisuu ni dandeessi. Kunoo ishee kana innaa isin cuqaastanii akkasiin sheerii gootaniif karaa feesbuukii karaa kamiiniyyuu akkasiin sheerii gootaniif isin gaafata. Sheerii gochuutii ni dandeessu jechuudha nama barbaadanii fi kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Yoo barbaadan immoo koppii gootanii kaa'achuudhaaf yoo barbaadanii kunoo koppii kan jettu jirti. Kana hunda isaa al takkaatti koppii isiniif goote jechuudha. Achi booda gaa dhuftanii nootti paadii keessan keessatti seevii godhachuutii ni dandeessu yookiin immoo wanta kabraa irratti bifa dookumentiidhaan kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf baay'ee tokko appilikeeshiniin kun namatti tolti jechuudha. Egaa kunoo appilikeeshinii isiniif har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaatti jechuudha. Yaada qabdanillee koomentii irra naaf kaa'uutii ni dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik osoo hin godhin hin beeknaa isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu qophii kan biraan hanga deebinee ol agarrutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladha isiniin kabaja. Ciao.